warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya nagaa qabdanii fayyaadha. Nagaa jirra gaanutisi arraan tana haasaa wajjin godhuuf dhufnee jirra. Haasaan irraa haasaan nagaa waa'ee biyya keessattii fi biyya alaatillee waan tokko tokko ni dabarra. Homa hundaafuu nu wajjin jiraadha. Haasaa kiyya kaarraa biyya keessaan jammara. Har'a biyya keessatti qabsoon adda addaa jabaattee jirti. Uummanni Oromoodha yoomiyuu kan daran biyya keessa fi biyya alaatis qabsoon godhan daran jabaataa jira. Mootummaan Oromiyaalleen caffeen Oromiyaa jechuu kiyya mootummaa federaalaa haala duratti hiiteetirra haala wayyaa agarsiisaa jira. Kana hogganjuusi uummanni keenya hin hidhamne hin tumamne hin duune jechuu kiyyaa miti. Qabsoon waliigalatti walitti dhufaa waan jirtuuf jecha jabaannee qabsoo itti fufuu qabna. Uummanni keessa fi alaa yoom qabsoon qabin warreen aangorra jiru bicha irratti dhiisuu waan hin taaneef jecha warreen aangorra jirullee hasirreessu uummatuma waan ta'eef jabaannee qabsoo itti fufuu qabna jechuu kiyya jechuudha. Waan kana ta'eef jecha gaarrammaan tana uummanni diinaa naftanyoonni Amaaraa takkaa'uu naftanyoota Amaaraatii wajji warri tumsan hundinuu hedduu tattaafataa ture, hedduu tattaafataa jira. Kana hogga jennus uummata Oromoodha. Gabrummaa abbaa isaanirraa dhaalan haakiyyoota isaanirraa dhaalan kana isaan humnaan biyya kana tokko nu godhanii nuti immoo isaan biyya humnaan isaan tokko godhan kana bulfatu akkamitti dandeenyanii kijiba adda addaa uummata isaaniitu sobaa jiran jechuudha. Aangoon qabnee fi dandeettiin qabne osoo beekanu uummata isaaniitu sobaa jiran jechuudha. Gabroonfattoonni hawwii gabrummaa deebisuu barbaadan. Kana hogga jennu gaa maaliif abin faana ammaan tana sosoinsi isaan duraan mana yuunivarsiitii adda addaa kan Walloo keessatti fi kan naannoo Amaaraa keessatti ijoollee Oromoodhaa ajjeesuudhaan madeessuudhaan hedduu badii godhaa turan. Ammaan tana haalli sun mijaa'uu fi didee sanirraa of duuba deebiinanis karaa tooftaa adda addaatiin uummata keenyatti sababa mirga ilmi dhala namaa uummata keenyarraa sarbamee namni keenya hidhamaa tumamaa ajjeefamaa jira qabeenyi gubataa jira janii kijiban. Uummata Oromoorraa alatti wanni itti ta'e hin jiru. Nuti uummata Oromootiif uummata Amaaraa wajjin jirru adda baafnee ilaalu. Yoon ammoo mirga keenya ka uumamaan qabnu ka siyaasaa ka diinagdeedha. Ka bulchiinsaa takkaa'uu amantii teenya fi barmoota fayyaa keenya dura dhaabbatan abbuma fedhee hundaa'u Oromoo ta'eetu naftanyaa gargaaru obsan qabnu jechuudha. Ammaan achitti duraan illee obsan qabnu daran ammaan tana irree arganne takkaa'uu haala siyaasaa arganne kanarratti jabaannee siyaasaa teenya itti galaata macarrashaa qabsoo bilisummaa Oromoodha karaa hundaan siyaasaa qofa odoo hin ta'in diinagdee fi bulchiinsa odoo hin ta'in karaa amantiitii fi barmoota fayyaadhaan daran jabaannee itti fufuudhaaf qophiidha jechuudha. Yoomuu waan kana ta'eef jecha naftanyoonni olola isaan oofan kana tokkollee hin dhageenyu dhaggeeffatullee hin qabnu dhaggeeffannullee immoo jecha isaanii kan maalummaa hammeenya isaanii kan adda baafannee walii ibsuudhaan mataa ofiitiif galfannee walii ibsuudhaan namni tokko waan tokko kanamaa ibsu nama ofii galfateetti nama biraatiif galcha jechuudha. Ha isaan galiin namaa galchuu hin danda'u. Maal jechuudha namni tokko waan qabu namaa kenna malee waan hin qabne namaan kennu jechuudha. Waan kana jecha waan hunda qabaatuudhaaf dhaggeeffannee adda baafannee barannee uummata keenya barsiifnee diina keenyallee duraan dhaabbatuuf yoomihuu walirraa baratu jechuudha. Kan irraanfatee walii yaadachiisu kan beekne wal barsiisuun dirqama keenya jechuudha. Har'a biyyi keenya Oromiyaan biyya guddoodha. Akkuma tana durallee maqaa dhoofne khililii Saayilaan biyya Itoophiyaa kurnan Itoophiyaa keessa jirtu keessa Oromiyaa wajji kudhanii jirtu keessa hundaanuu wal daangeessite. Kana hoggaa jennis yoo Oromoota Wallootillee Tigraayillee tan irraa hafte wal daangeessite jechuudha. Waan kana jecha daangaa kana hundarrattuu diinni dabre hundinuu naftanyoota faana bu'anii kan dhufan hasiraata walirraa dhaalaa dhufan hundinuu biyya Oromiyaadhaa daangaa Oromiyaarraa daangaa biratti muruudhaan kanneen biraa kan khililii Oromiyaadhaan wajji tokko ta'e walitti fiduudhaan haalota daba adda addaa dalaganii gabrummaa tana tursiifatuuf isaan uuman keessa kan hunda sirreessuun dirqama uummata Oromoodha waan ta'eef jecha haala kana tooftaa har'a Rabbiin harka keenya fide kanatti jabaannee har'aan tana yoo waa'ee dirree dhawaa kaafne baadiyyaa sirraa qabnee haga magaalatti Soomalii waliin nu buusuuf diinni waan hedduu dalagaa ture. Diinni wayyaanee daran akkasumas jabeessee jechuudha. Haraa muyyaaleetiinis haa ta'u diinni keenya khililii Oromiyaarraa bakkoota adda addaa muruudhaan Oromoota bakka meeqatti qoodee rakkisaa ture. Kana hundumaafuu nuti ammaan tana sabaa fi sablammoota kana wallollee fudhanne jechuu keenyaaf biyyi Oromiyaadhaa Oromoodha. Ta Oromooti.
Oromoon bakki jirtu hundinuu tanuma Oromooti. Hundinuu karaa nagaati fi nagaa bichaadhan. Daangarratti achi muramanii jiran walitti deebanii kana hoggaa jennus warreen naannawa Amara seensaa Goojjam seensaa jiran warreen akka Hawwiifaan Jaawwiin Binishaangul keessa ana Guggubaafaan Wambaraan kan hundinuu warreen diinni duraan kun Wallagaa wajjin Oromuma keessa jiraachuu tulee kun ammoo karaa Goojjamitti Wambaraan faan karaa Goojjamitti muramanii dura korra turanii haalonni kun hundinuu ammaan tana karaa dippiloomaasii fi karaa dippiloomaasii biyya keessatti fi karaa adda addaatiin hundi sirraa of deemaa jechuudha. Ammas ni sirraa boodan sirraa uummanni Oromoo dachii irra ofii hin jirre hin barbaade dachii isaa ammoo tanamni irraa isa ofuudhaan takkaa odoorra jiran Oromoota adda qoodanii irratti dhiibbaa godhaa jiran hundinuu ni sirraa haala qabsoo biyya keessaa adeemaa jiru kanan hoggaan kana jiru maal jechuudha uummanni Oromoodhaa hiriira bahuudhaan adama adda addaa godhuudhaan hedduu qabsoorra jiran jechuudha. Kana hoggaa jennu miidhaan hin jirtu jechuudha guyyaa miti fayyadamullee kaduullee akkasuma jira. Har'a mootummaan caffee Oromiyaadhaa bulchitoonni warra Oromiyaa fi federaalalleen haalli keessa jiran qabsoo biyya Oromoodhaa kana Oromummaa kana dhugoomsuu qofa otoo hin ta'in Oromiyaarraa naannoo daangaatti bakka wasanatti muran kana hunda sirreessuudhaan haalli soso'aa jiran nama gammachiisa. Ammoo hoggaan kana jiru irri hin jiru namni hin hidhamu namni hin du'u hin jenne jechuudha. Waan kana ta'eef jecha hundinuu nama tokkorraa murnaa walitti dhalooynee qabsoo keenya itti fufnee jabaatuudhaaf yoomihu jabaatuu qabna jechuudha. Warreen qabsoo uummata Oromootiif dhugaaf jecha hidhaman yoomihu qabsoo hidhaman jechuudha. Gaafa qabsoo sanii gabbahan ni hidhamnaa beekan ni duunaa beekan jechuudha. Kanaaf jecha yaasisaa miti maaliif hidhamuun isaanii qabsoo Oromootiif gabrummaa nurraa hiiti malee waan biraan fide jechuudha. Waan kana ta'eef jecha fakkeenyaaf Jowaar Mohaammed fa'aa ammaan tana hidhaa jiranii mana hidhaa keessatti manni hidhaa yoo gaarii taate manni hidhaa yoo kabajaa qabate mirga ofii dhagaama qabuu fi dhagaama uummanni Oromoodhaa qabsoo alaa fi keessaa godhu mirga isaa kan mana hidhalleen eegamaa jira. Hoggaan kana jiru manni hidhaa gaariidha eegameef jechuu hiyyaa miti. Arras ifattis haa ta'u dho'isaanis haa ta'u haasawni adda addaatiin ni jira milkiin ammoo inninis of duras ni baha qabsoon Oromootis gabrummaa keessaa ni baatii jennee ilaalla. Maal jechuun isa baafna har'a isaaf akka goonaa miti nuti qabsoo Oromooti hidhaa keessaa baafnaadha qabsoon ta'e inni hidhaa bahuun qabsoon Oromootis hidhaa bahuun naan wareegama barbaachisu dhiyoo kana akka gaaf tokko torbaanuma kana keessa raadurra dhageetti hangaafan qabsoo tanaan muradhee bahin rakkatuu kiyya osoo humaan balleessine rakkatuu hidhamuu du'uun akka jirtu waan hin beekuuf jecha du'uufillee qophiidha jeeti haasawa isaa kan mana murtii irratti haasa'e tokko akkana jechuudha. Waan kana ta'eef jecha dhaabonni Oromootis dhossaa fi ifattis walitti dhalaanii dhimmichi murtaa'aan dhaluu kanattillee torbaan fixuu danda'a baatee fixuu danda'a as bahaa jechuudha. Kana hundaa'u uummanni Oromoodhaa nama murna tokkoo fi hawaasa takkaa'oo dhaaba Oromootii fi kana hundattuu milkii irra arganne kana itti jabaannee bakka hangahatu milkiin Oromiyaa bilisa baafne jechuun miti sabaa fi sablammoota hundaa wajjin bilisummaa baana. Itoophiyaa habajarratti uumamte ni jaaranna hajuu milkiin keenya guddaan jechuudha. Waan kana ta'eef jecha daangatti diina nutti horan kana hunda yeroon irree keenya tokko godhannee irree keenya ofirraa dhiibnee biyya Oromoodhaa bakka Oromoon jettu Oromooti jennu kana hojiitti hinyus murteessaadha. Kana hoggan jees mootummaa caffee Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa dhimma daangarratti diinni keenya warreen Wallagga ture naannoo biraatiin walitti dabalanii dhiibbaa adda addaa duraan Biniishaangul fa'aa keessa warra ture Oromoota dhibbarraa harka 37 obbo Shimallis akka dhiyootana jetti akkasii san durallee ja'amaa ture warreen akkanaa kana hunda yeroon Oromiyaatti deebi'e nagaan uummanni Oromoo jiraatu keessa fi alaan dhaabota siyaasaatii fi mootummaa caffee Oromiyaatii fi uummanni federaala jiru Oromolleen dhimma kana bal'isee waan argeef jecha dhimmichi kun murtaa'uu qaba jechuudha. Hiriira hogga baanu hiriira bahuun qabsoodha. Alaayis keessa bahuun qabsoodha. Ammoo aangoo biyya keessaa tan Oromiyaa tanas qabaannee daangaa keenya kana kabajsiifatuunis wal naman gaafachiisu Finfinnee fakkeenyaaf yoo fudhanne amma hiizeemaan faana akka xiyyan maaliif iyyan isaan dachiin heera malee fudhamte manni heera malee kondomini uummataa kenne uummata keenya 67 bakkarraa buqeef 20 mana kennan iyyan jechuudha. Ma akka obbo Takalaumaa jetti sheenan hanqaba 20 kennuuti 67 kennu ooluudha jee obbo Takalaumaadha. Hana hogga jees gaa qabsoon itti fuftii warreen isa booda qabsoo irratti ol baan akka Adaanach Abeebeetis qabsoon daranuma jabaattee itti fuftii
وان خلتي بيجي منا كوندوميني هرمالي خنن دتشي هرمالي فودان اختار خمر إبت كودي دم اختار خمر إبلا ما في أكاس يعني أصلا دتشين أمة أورومو دا غاف دتشي سن رابوكو غويا تكو خندوبتين أرنا نفتنيان دتشي تنا فينفيني أركو في الديبسني دتشي تنا فوداني غرغرة فودان ittiin duroomuudhaaf jecha kana mammoode jechuudha mammochuun isaaniitun qabsoo uummata oromootiin ni dhaamti malee waa tokko illee wanni fidu hin jiru jechuudha. Magaalaan Finfinneedhaa hektaara 52,000 dachiin uummanni isaan irraa fuudhan 67,000 walitti dhufuu jiran jechi isaanii namni 61,000 kan hin jiru. Zabana dabre keessatti haga hektaara 30 dachii Oromiyaa dargirraa haga mootummaa wayyaanee qabsoo tana ماستر بلاني كاب سو خاص خيستي اختار انا صدومن انا جيت يچين اورومودا خديبته هدو جراي چودا خنين فنس انا نك اسام بربادنتي كوما شنتمي توكو مغالا فينتي يسون حاجه كيلومتر دي دما كوي فچي خجان فا كيلومتر دي دما بيامارتي ولت في دورف ولت في دني amara khara samenitin amara ra dabubi biya kenya rashawra sameniti amara walitti fiduudaf kilometri 30 irra tanjirre dhufe jechuudha kilometri 20 finne ra fagatani kondomen koye facce kana fajara kanas qabsoonni oromoodha hakeessa jiran isaan dhugaadha harkatti laaffisaniiti har'a hojjettoonni oromiyaadha kan hojiidhaaf bakka adda addaa jiru fi kun seenaa jira ammallee ufdurallee sana dachiin irraa tirfiitiin jirtu jechiin ta oromooti ummanni oromoodha magaalaa finfinnee dhuunfatuudha yoomihu qabsoo gama-gamaatan haa taqa walillee taqaawumuuf alaa isaa keessa saabaanu warri keessa qabsootti qabus daran jabaatu qaba irrinni qabsoo ni jira irrina qabsoo kanas qabsoo ummata oromoodha keessa fi alaan godhan inni guutanna jechuudha waan kana ta'e jecha gaarraan tan hayyoonni oromoodha kan hedduu hidhamee hedduu dararamaa jiru mirguma oromootii fi kan oromiyaa deeffatu waan ta'eef jecha warreen qabsoo oromootiif wareegamanii hidhaamana hidhaa jiran kan lubbuudhaan dabran hunda soona oromoodhaa yoomii huyyaadatu qabsoon oromoo bakka geessee jechuudha. Kanaaf jecha gaa hayyoota akka oromoo makkana fa'aa ha guyyaa tokkollee cubbuu oromoo irratti yaadin ha cubbuu oromoo irratti hin dubbatin ha cubbuu oromoo irratti hin dalagamin hidhamuun kun yoo qabsoodha humaayiti. Akka inni baanu wareegama barbaachisu kafaluuf qophaa'ee jenninu waan kana ta'eef jecha gaa har'aan tana qabsoon oromoodhaa bakka kana keessee jirtu sabaa fi sablammoota illee kan akka sidaama hariyoota nama bulchiinsa mataa ofii argate illee hedduu akkam akka kirikirri ture walgahii cambalala amata dabre sidaamni godhate irratti illee abboonni keenya amatoota 50 dabre gabrummaadhaan lolee jira har'aan tana as geenyee jira fuuldurallee mirga biraan ni arganna jee akkuma san sidaamalleen mirga mataa isaa argattee walaayitaallee argatuuf deemti warri dabuubiin kun sabaa fi sablammoota 56 keessaa خليلي شني في أفريقيا راح شني تكوتاني جارتودن حالي أديم ساجرو برباش سانان غوتا ما جريتشونا وان كان سيف جتشو قبسو أمني أرومو كابو قبسو أمتا سبب سلموتا تجون غرفتا أمارا اللي دته وانا كان سيف جتش قبسون جباتي اتفوفو قبدي جتشو بربادت وان كان سيف جتش أمانتنا وزي غيا براتي ولد ديبنا وابي يخيسا بيالا وان تكو مقادو هنا maal sidan addunyaa kana irratti har'a addunyaa guddoo tana sadursu dhaabbata tokkummaa addunyaati jechuudha. Dhaabbanni tokkummaa addunyaa kun lola addunyaa lammaffaa boodan bara 1949 fi 45 dhuma isaa dhaabbate jechuudha. Hogguu dhaabbatu dhaabbanni kun magaalaa Ameerikaadha keessatti biyyoonni 53 dhaabbanni tokkummaa kun addunyaa walirra baheedha walitti dhufee dhaabbate jechuudha. Kanarraa Afrikaarraa namni biyya 3 addunyaarraa biyya 50 biyyoota شنتمي سدين دابت أرد أبان هون بيوتا دبت كوفي سجلتمي شن كباجة شو الدنيا هندرة وان كان سيف جت شجع أبان هون وقد أبتو نجا الدنيا دا هكالولا الدنيا تكوفا في لما فاهم دبي كندوم كبسو قدو دا دابت جودا دابت جو هون برا فرتميشان دوما برا خلص كان فرتميشان دوما يسادورة تيله لولا الدنيا ودو خلما فان جمرامين دابو مفيدو تتافتمه بيفا قوتو نامو برا بخسر فرتميشان دوما يساد دابت جودا biyyoonni reefu dhaabbate gaa 53 sadii Afrikaadhaa 50 addunyaa biraatti inni amma immoo biyyoota 195 qaba jechuudha. Dhaabbanni kun xaqilaalaa gubaa'ee waliigalaa ni qabaata, shangoo ni qabaata, tattasaa mikirbeet hajuu ni qabaata, ammallee damee waa'ee qonnaa fi nyaata fi qonnaa ni qabaata, barmoota saayinsii fi yuuniskoo hajuu saayinsii fi barmoota
ni qabata namoota adda addaa kana hedduu qabatee amatatti taqalaallaa gubaa'ee gizee takka qabaa jechuudha. Taqalaallaa gubaa'ee kana kan dursu amatatti ni filama amanni hoggaa dhufe kabiraatiif bakka bu'aa jechuudha. Kan aangoo gurguddoo addunyaa kana keessatti amma hojjetaa jiran yoo biyyoota xaxxisaa mikirbeetii kan shanii xaxxisaa mikirbeetiin kun lamaa jira ammas 10tu jira. Kurnan kun ammoo amata lamatti ni qayyaramaa jechuudha kurnan kun. Maalifi warreen diinagdeedhaan siyaasaadhaan biyya akka Afrikaas haa ta'u Eeshiyaas Austraaliyaa biyyoota adda addaa keessa wayyoomina argamtu lama filama jechuudha. Amalta lamaaf biyyi 10 filama. Xaxxisaa mikirbeetiin ammoo dhaabbata biyyoota 5 jechuudha. 5 kun Ameerikaa, Ruusiyaa, Chaayinaa, Faransaay, Ingiliz isaan hin qayyaraman jechuudha. Hundaa miseensa dhaabbata xaxxisaa nagaa addunyaadhaa kan dhaabbataa jaaman jechuudha. Jarreen kurnan jonko yoo amata lama biyya ofii keessatti illee naannootti nagaa qabdu biyya jabduu addunyaa sana walitti fiddi biyya 10 ni filanii biyyoonni 10 kun amata lama xaxxisaa mikirbeetii dhaabbata kana wajji dalageetii irraa bu'aa jechuudha. Dhugaa kana jennu kun yoo waa'ee nagaa addunyaadhaa siyaasa addunyaa kana hundaa'u laalanii akka walitti hin buun ummata kana addunyaa kana eegan isaan kana jechuudha. Waan kana ta'e jecha gaa addunyaan bifa kanaan hogga ijaaramtu dhaabbanni tokkummaa Afrikaatis Eeshiyaa Awurooppaalleen Dabuu Ameerikaati fi kan Sameen Ameerikaan akkasuma dhaabbatee addunyaan tun utubaa adda addaatiin dhaabbattee jechuudha. Waan kana ta'eef jecha gaa dhaabbata addunyaa kana ammaan tana walga'iin yoo kana deemuuf deemtee taamataati san irratti waan haaraa qabannee ni dhalooyna. Kanaaf irraa haasaa asumarrattan gabaabsaa guyyaa gaarii yeroo gaarii wal nu agarsiisu nagaan jiraadhaa.